Maqaa gooftaati maalidha balaan akkasii sargii cidha jechuudha. Cidha fuudhaaf otoo dhaqanii namni fuudhaaf dhaqu akkanatti mulluu ta'e yeroo dhumu balaan akkasii maali? Gooftaa maccaa nama naasisu nama lama nama 3 4 5 6 10 20 seetanii nama 71 nama 71 qulqulluu cidhaaf qophaa'etu affeelamee iddoo tokkotti dhume. Maayettu singana Yesus Yoonaga waan akkasii yeroo cidhaa hin beektu mitiire fira maatiidha hiriyaadha obbolaadha maal tokko namatti beektu namatti hin beeknellee keessa jira karaa nama faana kan dhufullee kan hundi bakka tokkotti reenfi hammi kun sassaabamu jechuun beekeetaas maal sargii maalitti seexanni kana waggaa meeqa karoorfattee nama hamma kana al takkatti mulluu goote. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii. Ani baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u baay'ee waan nama gaddisiisu barri kun garmalee jabaachuu isaa ilaala. Barri kun garmalee ulfaachuu isaa ilaala. Barri kun baay'ee jabaachuu isaa barri hammaachuu isaa ilaala. Namni garuu sanuma namni hin jijjiiramu. Kana kanarraa waan tokko hubatee namni dad of deebisuu dhiisuu waan tokko hammina rakkina dhiisuu daba dhiisuu kan qabu taanan basmaa. Kabajamtoota egaa wanti kun eessatti ta'e seetanii naannoo Sidaamaatti ta'edha. Naannoo Sidaamaatti ta'e cidhaatu jira ture cidhaaf mana gurbaa jechuudha mana maatii gurbaatti achi baanii misirroo fudhachuu dhaqu mitiire. Isa booda achitti qophiin ta'ee ka'eetu namni dhaqu warri dhaqanii warri qeettafan immoo qeettafu. Cidhiddoo kamiyyuu akkanuma haalli isaa jechuudha. Biyya kamittuu akkasii warreen dhaqan hin dhaqu warri qeettafan immoo qeettafaniitu galgala eeguu jechuudha. Innasaan deebi'anii dhufanii. Egaa jaroonni kunis hamaamonnis firris maal misirroo manaa baasu mitiire too misirroo manaan bahin cidhi kan akka naannoo keenyatti cidha otoo misirroo manaa hin bahinidha. Osoo misirroo manaa hin bahin inni dhiiraachuudha too hin deemin namoonni fira aantee hunduu dhiyaatanii isa geggeessu dhufanii jechuudha. Erga inni deeme kan dhufu garuu waamichadha. Waamicha jechuun warruma koottaa jedhamanii waraqataa waamaman hunduu dhufanii nyaatanii dhugaa oolu jechuudha. Amma galgalaatti garuu aanteen firri obbolaan maatiin hiriyaan hunduu dhufanii misirroo sana geggeessu jechuudha. Waan godhamu godhanii mana keessatti geggeessaa isaarratti argamu jechuudha. Egaa akkuma kanaan bifa wal fakkaatu kanaan ta'e dubbiini namoonni barbaachisan hunduu argamanii geggeessaa isaatiif erga qophiin ta'e makiinolii warri misirroo qobaadha warreen bakka makiina xixiqqaan qobaadha mitiire makiina xixiqqaan qobaa qophaa'ee jira. Namoonni immoo jechuudha akka hamaamotaa ta'aniitu Ayisuuziitti fe'amanii wajjin dhaquuf qophaa'an jiru. Ayisuuziin tokkos qophaa'eera jechuudha. Ayisuuzii beektu midhaan isa fe'u midhaan fe'aa jechuudha. Ayisuuziin nama akkatti hin fe'u. So Ayisuuziin qophaa'ee jiru suni namoota hunduma akka jirutti irra keessatti fe'ate jechuudha. Irra keessatti fe'ate bakki isaan kaani bakka xiqqoo wayirra bakka xiqqoo wayi gandadha. Iddoo isaan kaani gandadha. Iddoo hintaloon immoo akka aanaati. Akka xiqqoo guddaadha jechuudha. Iddoon taloon fuudhanii isaan kun garuu gandadha xiqqoo akka ganda beektu maal jeensanitti ma achi Ayisuuziitti guutamaniitu isaan sun egaa 70 sanaa oliyyuu hin ta'a namni sanatti ciq jedhanii makiinaa misirroo ajjabanii fudhatanii adeemu. Furatanii osoo adeemanii makiinaa amma siniin jedhe Ayisuuziin kuni dildila tokko bira yeroo gahu dildiluma naannoo sanaa jechuudha. Achi yeroo gahu karaa kallattii gadhiiseetu bowwaatti gadi jechuudha. Tokkoon isaa hin hafne ilaala. Tokko kallattiidhuma namni hammi kuni hin dhume jechuudha. Dhume nama tokko dubartii tokko qofaatu riifarii gara Hawaasaatti Hawaasa hospitaala Hawaasaatti riifarii taate. Ani ganama kana jechuudha YouTube keessa osoo deemu
sabbar zeenaa jedhee Abeel Biraanuu beektumti YouTube Abeel Biraanuu YouTube baay'ee guddaadha marrajaa informationii dhugaadha kan inni uummata biraan gahu informationii biyya keessa biyya alaa biyyoota kamirrallee jechuudha informationii dhugaadha kan inni zaggabu kan inni galmeessa jechuudha informationii dhugaa galmeessa waan kamillee galmeessa jechuudha inni shaamaa dungoo ibsee sabbar yeroo YouTube funduruma koo ofee yeroo YouTube banachu fundura koo ofee gadinnaan tuqee ilaalu beekee taasan baay'ee nama naasisa jechuudha achirraan dhagee har'a ganama achirraan dhagee gooftaa baay'ee waan nama naasisuudha jechuudha egaa jarri akkanatti ni dhumanii Isuuzii sanarraa kan hafee nama tokko riifarii ta'e jedhame dubartoota ijoolleen durbaas keessa jiru ijoolleen dhiiraas keessa jiru nama 71 sana keessa laala waan isinitti agarsiisu nama hammi kun maatii dhumadha halagaan kee jirallee hin jedhamu utuu halagaan jiraate si duuti nama kamillee akkanatti sukkanneessaa ta'uu hin qabu misirrooni osoo achiin gahin daandiidhuma gubbaatti kun akkana ta'an jechuudha namoota ajaabii namoota faana deeman namoota malee misirroo dhiiraa miti egaa maaltu taatanii yaaddu kana maaltu taatanii yaaddu gooftaa ganaa sanuu ganaa achi bowwaa sana keessa makiinaanis hunduu walitti baxabaxamee nam'ee bowwaa sana keessa ganaa ammallee barbaadamaa jira ganaa ammallee jechuudha warri dhimma kanarra hojjetan ammallee ganaa barbaacha namaa keessa jiru qulqulleeffanne kan meeqa akka Isuuzii sanatti fe'ame nama meeqatu akka fe'ame hin beekamne egaa laal abbaate cidha yeroo ta'u akka namoonni tokko dubbatanitti cidha yeroo ta'u yeroo cidha namoonni achi keessaallee waa tokko dhugaatiin jiraachuu danda'a namni shufeerii sun dhugee cidha waan ta'e waanuma ta'ellee daadhiillee haa taatu dhugeera ta'uu danda'a sirbi jira hin sirbamaa bakka konkolaataa jechuun immoo parsantii 90 jechuudha akka nama akkas qad godhee dhaabetti akkanatti yaada kee hunda irra keessee yoo oofte malee baay'ee balaadha adagaan isaa jechuudha xiqqoo shaamumati wantini jettetti sirkaa kaateennan deebisuunsa baay'ee balaadha sanuu nama hamma kana ovarii irratti fe'ee nama hamma kana baay'ee fe'ee maal jedhu kana gabu maatiin isaanii warri isaanii yoona maatii tokko qe'ee tokko mana tokko keessa nama meeqafaati akkana ta'e jettanii yaaddu kun maatiidha obbolaadha fira wal makaadha jechuudha gooftaa macca waaqayyo garuu balaa nama haa oolchu dhuguma isiniin jedha balaa sinaa oolchu biyya keessattis biyya alaattis baluma waaqni sinaa oolchu dhugaa waaqa balaa dingata sanuu dhala cidhaaf deemama sirbuuf deemu gammaduuf deemu ililchuuf deemu galateeffachuuf deemu maal akkamitti akka qeensuun akkamitti akka jijjiiramin maatii hamma kana al takkaatti awwaalanii immoo warri hafanii nageenyi isaanii akkam ta'a warri hafan sammuun isaanii akkam ta'a gooftaa maccaatti yaaduun salphaadha kana bira ga'uun jechuudha maatii warra hin talaafis kun baay'ee gadda guddaadha dhugaa waaqa isheedhaaf illee baay'ee gaddadha maatiidhaaf walitti dabalamuuf deemu miti maatii tokko ta'uuf deemu miti garuu karaatti hanqisamee kun irra gahee baay'ee tokko ulfaata dhugaa waaqayyo qofa kadhadhaa laal bara kana waaqayyo malee darbamuun hin danda'amu dhugaa waaqa garraamummaadhaan hammina dhiisanii daba dhiisanii shira dhiisanii jal'ina dhiisanii dhugaadhumaan kan ofiitti jiraachaa waaqayyo yoo kadhatte hin darbita bara kana waaqa dhuguma siniin jedhaan serious wanti dhagaam hunduu hin ulfaata wanti dhagaam hunduu sosocho'insi lafaallee yeroo yerootti kun magaalaa Finfinnee keessatti deddeebi'ee dhaga'amaar deddeebi'ee ta'aa jira kaleessa galgalayyuu laal yeroo lama ta'e socho'insi lafa barii lafaa fi halkan yeroo lama ta'e socho'insi kanaafuu amma rakkoo nama biyya keessa biyya alaa minaamin waan hundumtuu waan alatti dhagaa turre waan iddoo biraatti dhagaa turre gilbit jedhee biyya keenya keessatti raawwachuu jalqabe bakka garuu ani hin beeku bara kana jabaadhaa waaqa keessan kadhadhaa akka darbitaniif dhuguma baay'ee ulfaata nama yaaddessa